Isa Abdii siu Muktaar jechuun wanna amma fi hojii kaadhii hafee dhaqee fi xiyaana siin jedhe. Akkasitti 40,000 hojiin si buusanii jireenyi hin taatu. Zeeroon zeeroo daqiiqaa 5 baadoo qofa baadoo. qabdan. Daqiiqaa 5 qofa qabdan. Lakkaa idafi. Okay. Habibee next. Okay, daqiiqaa 5. Mubaarik Musammaa tooppi sirii fudhatee kee harka Somaaleetiin dhufee asitti fira dhabee miskiintichi tooppii isaa baatee gadi bu'aa jira jechuudha. Thank you all your teacher supporting. Daqiiqaan sagaliif sa'aatii sagaliif daqiiqaa tokko jedha. Sa'aatii sagaliif. Sa'aafi sana dhaqii fixin jedheni. Allah, 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 Allah. Meerrega. Meerre firri Dr. Asli. Meerre firumti reedi. Live golinsa zeeroodha. Firri reedi hin jiru. Firri Asli hin jiru. Firri Mufroo hin jiru. Firri Marcos hin jiru. Firri Ani hin jiru. Firri Mubaarak hin jiru. Allah. Dr. Asliin dhibba tokkoon qaqqabame screenshot godhachuun dhimma abbaa manaati. Reediin dhibba tokkoon qaqqabamee jira. Amma namni fira hin qabne itti mul'ata bogge billichi nutti jedhaa jiru. Allah Asliin reediin dhibba lamaan qaqqabame. Amma Haniinii fi Follow naa qabdu Freedom. Akkaawuntii haaraa fi follow godhaani. Mufroonii fi Asliin Mufroonii fi Marqosii fi Haniin zabanyaa dhatee asirraa waan jarri godhan hin beekan malaatota. Tosbaanii addi jaraa qullaadha jechuudha. Meerree firri arraba kana jalaa jara baasu yoo jiraate meerree Mubaarak malaaxaa Mufroon akkasuma waa tokko zeeroo malaaxaa akkasuma Marqos Abbaalee Calamaa zeeroo akkasuma Haniin malaaxaa. Awwanni na dhibu fira yoon qabaanne ol galuun hin taatu. Bakki kun Allah jaal alii lakkii firri kee nan jira abshir naan jedhee afaan koo ofirraa na qabachiisee jira. Amma namni rafamu nama sadii qofa jechuudha. Hani waa tokko firaa miti nama isii beeku waan qabdu hin fakkaattu. Zeeroo kumni lama kan silaati. Lakkaa'amu Marqos wahi malaaxaa. Marqos leenca nama baatee malaaxaa jedhamuun baay'ee sheemidha. Akkasuma Mufroon 10,500 baattee malaaxitti jedhamuun baay'ee nama gaddisiisa. Meerre eessa jirtu? Daqiiqaan immoo daqiiqaa 3 tafa. Daqiiqaa 3. Daqiiqaa 2. Daqiiqaa 2 tafa. Baadoo zeeroon zeeroo duwwaan duwwaa daqiiqaan 2 tafa jechuudha. Rifatuun ammaqa. Amma. Kiu jechuun ammaqa. Amma. Gatiin itti baase uffanni itti baasee timaariin itti baase na fuuldura deemuun ammaqa. Amma. Roobe adaamaa nan fakkaatuun ammaqa. Amma. Roobe Addisaabaa nan fakkaatuun ammaqa. Amma. Bakki jiru kun abbootiin intalo nan fakkaatuun ammaqa. Amma. Tokkummaadhaan wal gargaaruun amma gaa. Zeeroo ta'uun amma gaa. Nama lama bu'aa jedhaa ragaa. Reediin nama lama bu'aa jedhaa ragaa. Asliin 300 argachuudhaan tokkoffaa garuu gadi bu'uu keessatti qooda guddaa qaba. Hin bu'a jechuudha. Mubaarakis Asliinis hin bu'u jechuudha. Maaliif 500 gadi asirratti hafuun gonkumaa hin danda'amu jechuudha. Amma Marqoosiin qaqqabuu qabdu jechuudha. 500 Marqoosiin qaqqabuu qabdu. Firoo 500 kentanii fi 11,000 yoo hin galle isiin illee ofiin lafatti of dhaati. Akkasuma Haniin illee lafaan of dhaati. Mataadhaan asirraa gadi utaalte jechuudha. Mubaarak illee akkasuma mataadhaan gadi viidiyoo banatee gadi bijjillaa jechuudha. Maal godha maqaa? Ayi fira dhabu. Dr. Aslii dhumti kan 300 baatee jiru mataadhaan gad dhaabachuun amma gaa. Boom. Asliin 500 kan jedhus hin dhabamu. Isa kana abbaa qabxeetu adda baasa. Garuu akka carraa ta'ee 500 guutee jettanii yoo dhiqa 490 ta'eyyuu gad darbatama jechuudha. Asliin rakkoon qabu laalamaa abbaa qabxii bira jira qabxiini 500 jettanii nurkaan dheena anjikoo kan arge 300 meerree haati daabbaa haati saree daabbaa sun maaliif Asliirra gadhiisuu diddeen gaaffii biraatti. Asli Dr. I am sorry. Dr. Asli I am Marqos asirraa gadi bu'u jettee hayaatii of hin miidhin Marqos 500 qofa yoo argate hafuu danda'a. Yoo namni leenca argate iyyuu Marqos ulaagaan inni asirratti hafu 500 yookaan 1,000 qofa jechuudha. Kanaaf rakkoon qabu noo maatar 1,000 yoo kennitan gahaadha of hin miidhina Marqosiif 1,000 yoo kennitan asirratti bashannanaa ta'aa jechuudha. Amma reediin 300 argateera tapha kanaan ala ta'a jechuudha reediin. Sadhufutti tapha kanaan ala ta'a. Reediin 200 barbaada. Dr. Asliin 200 barbaada. Firoof
Mubaarakiif haniin zeeroodha. Daqiiqaan immoo tokko tafe. Wahi mube. Kiu jechuun amma gaa. Tiktookuma buufachuu gaabbuun amma gaa. Wahi mube. Rifatuun amma gaa. Amma. Kiu jechuun amma gaa. Amma. Gatiin itti baase uffanni itti baasee fi maaliin itti baase na fuuldura deemuun amma gaa. Amma. Roobe Adaamaa na fakkaatuun amma gaa. Amma. Roobe Addis Ababaa na fakkaatuun amma gaa. Amma. Bakki jiru kun abbootiin intalo na fakkaatuun amma gaa. Amma. Hayaatiin Mubaarak akkamitti bu'aat jaal aliin wallaahi nama fooloo walirraa hin qabne akkasitti na hambisuu yaaluun keessan hedduu na gammachiiseera. Garuu Mubaarak afuudhaaf 200 isa barbaachisa. Daqiiqaan immoo dhumateera. Mubaarak afuudhaaf 200 isa barbaachisa. Dr. Azliin afee jira. Already. Mubaarak 100 saafa. Mubaarak 100. Haniin akka nama fira hin qabnetti kan kaleessa sana teessee ijoollee naannoo kooti galatooma ijoollee minaamin wal guddifne waliin jiraanne jedhaa turte hadha gadi bu'uun amma gaa miliquun amma gaa meet firri ummusroo amma miliquun haati leencaa haati qeereensaa haati arbaa hamma 0-0 ummusroon baadoo tokkoffaa Maarqos lammaffaa Dr. Asli sadaffaa Mubaarak afraffaan Allah jirra jedhani daqiiqaan dhumate lakkaa'e daqiiqaan dhumate. Daqiiqaan dhumatee ragateef lakkaamuuf. Mubaarak asirratti hafe irratti fakkaata kamiifuu 100 xiqqicaa Mubaarakitti 100 darbadhaa ummu biroo yoo xiqqaate asirratti hambisuudha 100 argachuu qabdi 10 lakkaa'een gana caasa jechuudha. Rifatuun amma gaa. Tokko. Kiu jechuun amma gaa. Lama. Gatiin itti baase uffanni itti baasee fi maaliin itti baase na fuuldura deemuun amma gaa. Sadii. Roobe Adaamaa na fakkaatuun amma gaa. Afur. Roobe Addis Ababaa na fakkaatuun amma gaa. Shan. Bakki jiru kun abbootiin intalo na fakkaatuun amma gaa. Ja'a. Ja'a. Rifatuun amma gaa. Torba. Kiu jechuun amma gaa. Saddeet. Gatiin itti baase uffanni itti baasee fi maaliin itti baase na fuuldura deemuun amma gaa. Sagal. Roobe Adaamaa na Sagal yeroo sadii lakkaa'een buusaa. Ummu biroo akkuma isin argitan 10,000 500 haniin immoo maastaagashaa waraannattee. Mubaarak Aslii malee. Mubaarak Aslii malee mufuraa ol. Maarqos abbaa koo riikardii malee Maarqos kumaa wayii argatee ka'e abbaa ta'e. Riikardii malee. Rifatuun amma gaa. Sagal yeroo sadii lakkaa'een buusaa haniin 500 argachuu qabdi asitti hafuudhaaf Allah guutuu koo rabbi siyaa guutuu gaa jaal alii koo rabbi siyaa guutuu gaa ummu firoo garuu baay'ee sagal yeroo sadii lakkaa'een buusa gaa qaqaba yalla Rifatuun amma gaa. sagal Kiu jechuun amma gaa. sagal Gatiin itti baase uffanni itti baasee fi maaliin itti baase na fuuldura deemuun amma gaa. sagal lama Roobe Adaamaa na fakkaatuun amma gaa. sagal sadii Roobe Addis Ababaa na fakkaatuun amma gaa. kudhan miliquun amma gaa. Waan Maali waan gaal? tokko haa dubbadhu riidi. Maal jetta? Akkuma 2,100 argadhee bara. Kun kan duraatti Asliin jirta moo duute ishee? Warra qabxii hin qabne buusaa dhaqqattu. Warri kan yeroo wal dhabbii keessa galuun amma gaa ammuma gaa ayyee hundi namaatu 0-0 Mubaarak 3,300 ga'uu isaatiif galanni kan rabbiiti. Arseenaal kiyya eessatti akkatti darbataa jirtu amma nama tokko nu galchaa. Wal salphachiisuun amma gaa warri kan yeroo kun murgaa walitti galee reediin abdiinis xiqqoo si dhaqee waa jedhatee dhufuun amma gaa Abiibeen duwwaa Abdii Muktaar duwwaa Maarqos Saa duwwaa 9 fi daqiiqaa 15 itti dhumata. Eegaleera. eegalameera. Amma gaa Mubaarak Musammaa abbaan tooppii hadha fudhate 0 taa'uun amma gaa Abdii Muktaar 43,100 0 ta'uunsaa amma gaa. Dr. Asliin isiniif jecha chaayinaatti hoggaa 27 baradhe kan jedhaa ture ragaan isaa ragaa dhugaaf ragaa sobaa ta'uun adda baafamuun tapha kanarratti jechuudha. Emmitiin deemnaan ganna buusan jechuun amma gaa Abdii Muktaar haga xiqqootti gadi bu'ee yaalii wayii yaalee deebi'uun amma gaa Dr. Asliin hoggaa 27
chaayinaa keessatti hin nyaadhu nu godhee bofa raammoo waan arge isiniif jecha nyaataa hoggaa 27 baratus amma gadi bu'uun amma qaba. Emmitiin natti mul'atu abdii dhowwatu waatiin taa'e ammas gadi bu'u zeeroon zeeroo keeti malaaxaan malaaxaa duwwaan duwwaa sitta mul'adha miti duwwaan duwwaadha. Maarqos abbaalleen calamaa zeeroon zeeroo nagachi reedii jette saariinaan carcar warra carcar ayyee zeeroon zeeroo baadoon baadoo daqiiqaan kan hafe daqiiqaa 3 sekondii 30 qofa.